السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تداوتوتا تي في هاملتن بقى ربين جاء كبجما كاناني سنجا يجا إن شاء الله تعالى سجنتا كينيا من أخطائنا في رمضان دقوقروتا كينيا رمضان كيسا وكان مو دقوقروتا رمضان كيسا إراتيك فموك أمنو دبتات الري دقوقروتا سنين كيسا إني سدفاني كراهية بعض الناس رائحة فم أخيه هدون كينيا نمني يرو هدو وممومان نيات الرقافة وفقابي رقات الرقافة وفقابي هفور رساني ججرما كن أمما كان يرو سوما كيس جرو بكيوان غرغراتي أديم سإمال الرد هاتاو مسجد كيسات أتاو بك صلاتات تاتاو نموتج أنا كينيا جران namoota nu wajjin jiran sababa sooma qabuuf jijjiiramni hafuura afaan isaanii ni dhufa. Jijjiirama kana ammoo namoonni hedduun hin balfa. Kanaaf ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wa sallam waan jedhani wallahi walladhi nafsu Muhammadin biyadihi gooftaa lubbuun kiyya harka isaa jirtuun kakadhe jedhan. Lakhaluufu fami saa'im atyabu cinda Allahi min riixil misk. Hafuura nama soomaa jirurra hafuurri isaa dha'u hafuura silaa nutti ajaaye jennee jibbinu nutti ajaaye jennee irraa baqannu kana irraa dheessinu kana fahuwa atyabu cinda Allahi min riihil misk. Shittoo irra waan isin hafuura bareedaa qaba jettanii ofitti urgeeffattan kanarraa isatu gama rabbiitti irra jaallatamaadha jedhan ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Isatu irra urgaa jedhan shittoolee garagaraa har'a nu biifannu kanarra. Kanaafi obboleessi keenya tokko obboleettiin keenya tokko gaafa tariiti jijjiirama akkanaatiin soomaatiin jijjiiramee jibbuun qabu sababa kanaaf jecha ajiifachuun qabu kun akhlaaqa muslimaa illee miti. Kana yeroo jennu namni ilkaan isaa rigachuu dhiisa jechuu miti. Of qulqulleessuu dhiisa jechuu miti. Raa'ihaan kun karaa lamaan argama. Tokko kan nyaata irraa turuutiif namni soomu gaafa nyaata irraa ture tokko. Inni lammaffaan ammoo afaan ofii rigachuu fi ilkaan ofii qulqulleeffachuu dhabuurraan kan ka'edha. Sababa kanaafi karaa lamaan qulqulleeffachuun ni danda'ama. Tokko namni soomu rigachuu qaba. Of qulqulleeffachuu qaba. Ramadaanni xahaaraa qalbiiti. Xahaaraa jasadiiti. Akkuma iimaana namaa kennu qalbiillee nama qulqulleessa. Qaamallee nama qulqulleessa. Sababa kanaaf namni rigatee qulqulleeffachuu qaba. Suwaakni mardaatun lirrabbi wa muxahhiratun lilfami jedhan ergama Rabbi sallallahu alayhi wasallam. Rigaan yookaan suwaakkachuun afaaniif nama qulqulleessa. Maal ta'a akka hafuurri hin taane nurraa nama biraa hin dhaqqabne godhaa jechuu. Keessattuu ispeeshaalii ji'a soomaa keessa. Wa mardaatun lirrabbi ربي موهن جالتا نما قل لفتو كان إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كنافي نمني كانان أفر راديم سسوقا إني لما فان بالمضمضة للوكات شوران للوكات نانكوني هونغاقاون ألت دون ابتلاع شيئا من الماء بشانو سولك امسن نمي سوما أفاني كابو lulluuqatee hafuura kana ofirraa balleessuu qabaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya ji'a soomaa kana keessa wanni nuti dogoggorri nuti hojjechuu hin qabne raawwachuu hin qabne irraa tikfamuu qabnu keessa inni tokko hafuura obboleessa keenyaa tokko sababa inni soomaa jiruuf sababa inni waan Rabbi itti ajaje hojjetaa jiruuf jecha hafuurri isaa jijjiirame hafuura kanaaf isa balfuu dhabuun hafuura kanaaf jibbuu dhabuun ta'uu qabna. Dogoggora akkasii kanarraa of eeggachuu qabna. Anaaf isinillee
rabbiin nama ji'a kana irraa milkaa'u nama akka rabbiin jedhutti geessee akka rabbiin jedhetti soomanii akka rabbiin jedhetti dhaabatu nu haa taasisu. Insha Allah hanga sagantaa keenya itti aanu wal agarrutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.